Yeroo dargaggummaa keenyatti yookaan yeroo dargaggeessa turreetti murtoowwan murteessinuu jireenya keenya gara fuulduraaf hirkoo guddaa nuuf ta'a. Akkasuma immoo murtoowwan murteessine yookaan immoo wantoota nu raawwannin gaafa dulloomnu yookaan gaafa geessa taanu gaabbiiwwan akkamii jireenya keenya keessatti fidee dhufa. Namoonni dullooman jireenya isaanii keessatti maal gaabbanii jiru? Maal jireenya isaanii keessatti dabarsan irratti immoo maal nama barsiisuu barbaadu? Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo inspire warataatan akkam jirtu tole guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi jireenya keenya gara fuulduraaf hirkoo nuuf ta'a abdii nuuf ta'a kanan jedhu isiniif qabadhee dhufeetan jira amma barnoota kodhumaatti nafaana ta'a tole mata dureen barnoota keenya har'aa yeroo umurii dullummaa jala geenyu yookaan yeroo ga'eessa taanu jireenya keenya dabarsinetti maal gaabbuu dandeenya yookaan immoo jireenya dabarsaa turretti maal gaabbineerra kan jedhan qorannoowwan muraasa raawwatamaniin namoonni ga'eessota yookaan immoo dullooman jireenya isaanii keessatti maal gaabbitu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif deebisaan laatan kana fakkaata. Hanga barnoota kodhumaatti nafaana tura. Tole nam tokko erga dulloomeeti yookaan immoo erga dulloomee booda wanta inni itti gaabbuu danda'u yookaan immoo wanta inni itti ceepha'uu danda'u wanta inni deebisuu hin dandeenye. Inni tokkoffaarratti argamu namoota isaan taane fuudhuudha jechuudha. Yeroo dargaggeessa taatetti yeroo dargaggeettii taatetti namoota fuutu yookaan immoo namoota itti heerumtu adda baasii beeki. Namoonni sababa fuudhan qofaaf, namoonni sababa heeruman qofaaf, namoonni sababa sitti si dhiiban qofaaf fuutee jennaan jireenya kee guutuu nama sana duukaa waan dabarsituuf gaddaan dabarsuu dandeessa, boo'ichaan dabarsuu dandeessa, yaaddoon dabarsuu dandeessa, gadadoon dabarsuu dandeessa waan ta'eef sababa dhiibbaa namaarraa jedhii namaarraa kan ka'e yoo gaa'elatti jireenya kee gaafa dulloomtu baay'ee ofitti gaddita. Baay'ee ofitti ceephota yaada ammaa ta'een guutamtee jireenya gaabbiin jiraatta waan ta'eef nama fuutu yookaan nama itti heerumtu adda baasii beeki. An jaallatu yookaan kan filatte kan hiriyyummaa jaalalaan wal faana jirtu ta'uu qaba. Sababiin isaas yoo kanan taane jireenya kee dhukkubaan dhiphuudhaan wanta dabarsituuf jireenya kee guutummaa nama fuutu adda baasii beeki yookaan nama itti heerumtu adda baasii ilaali. Sababa namni fuudheef, sababa namni heerumeef, sababa hiriyyaa keef, sababa aadaa naannoo kee jiruuf jettee gaa'ela hin taanetti seentinaan dulluma jala gadda baay'eetti seenta waan ta'eef. Tole inni lammaffaarratti argamu carraa ittiin fayyadamii nafti. Yeroo dargaggeessa taatetti balbaloonni hedduu ni banamu. Garuu immoo carraa kanatti akka argattetti hin fayyadamin oofte baay'ee gaddita. Baay'eettis ceephotaa jechuudha. Carraawwan hedduu argattee sababa sodaarraa kan ka'e, dadhabinarraa kan ka'e, of tuulummaadhaan kan ka'e carraawwan kanatti hin fayyadamin haftee ta'uu danda'a. Tarii immoo baay'ee sababa iddoo guddaa ofiif laattuuf carraawwan adda addaa salphaa fakkaatanii xiqqoo fakkaatanii jireenya keenya keessatti dhufan gaafa ittiin fayyadaminamu gaafa dulloomnu yookaan gaafa irraa deemnu carraa sanatti hin fayyadamin hafuu keenyatti baay'ee gaddina baay'ee ofitti ceephon of abaarraa jechuudha. Kanaafidha carraawwan argattanitti fayyadamuun barbaachisaadha kanaan isiniin jedhu. Carraan xinnoo hin qabdu guddaa hin qabdu nama lootorii yaaliniif carraan ba'uu hin danda'u jedhu. Carraan gaafa akka tasaa ta'e akka nutti dhufu nun maal gochuu qabna accept goonee fudhannee carraa san haala deemuu qabuun deemsisuu qabna. Hanga akkasiin goonetti garuu gaabbii hamaatiin guutamnaa jechuudha. Tole inni sadaffaarratti argamu gaa'ela diigi. Namoonni kan isaan itti gaabban yookaan immoo kan isaan itti ceephaan gaafa dullooman yookaan gaafa geessa ta'an kaadhimaa gaarii yookaan haadha warraa gaarii argatanii jalqaba duukaa jiraatanii jaalala ho'aatiin jaalala nagaa qabuun jaalala bareedaan osoo wal faana jiraatanii mudannoowwan maallaqa argachuutiin aangoo argachuutiin wantoota adda addaan kan ka'e jaalala isaanii dhiibuu sanatti baay'ee gaabba. Ijoolleen isaanii akka isaan adda diigaman yookaan akka isaan rakkatan sababa hiriyyaarraa kan ka'e gaa'ela ofii yoo diigan ijoolleen ofii akka isaan diigaman akka isaan dhiphatan akka isaan yaaddaan akka isaan rakkatan waan taasisuuf gaa'ela diigamanitti baay'ee gaddu. Jireenya isaanii keessatti wanti isaan gaabbisiisu inni sadaffaarratti argamu gaa'ela jaalala nama isaaniif qabu san ofirraa dhiibanii gaa'ela isaanii gaa'ela nama irratti inaafsisu sana of jalaa diiguu isaaniitti baay'ee gaabba. Baay'ee gumgumu baay'ee ofittis ceepha'uu jechuudha. Kanaafidha gaa'elatti galtan yookaan immoo waan jaallattan sana irratti sababa faayidaa adda addaatiin wantoota argannu adda addaatiin gaa'ela keenya diiguu hin qabnu yookaan gaa'ela keenyatti jijjiiramuu hin qabnu. Aangootiin, maallaqaan, hiriyyaan, jetteen habaluun akkas jedheetiin gaa'ela keenya yoo diignu dhuma keenya yookaan immoo gaafa dulloomnu yookaan gaafa geessa taanu nu gaabbisiisuu danda'a. Kanaafuu gaa'ela diiguun dura itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Inni itti aanee argamu afuraffaarratti immoo qaama isaanii alkoolii adda addaan qorichoota adda addaa fayyadamuutiin
qaama isaanii miidhan baay'ee gad baay'ee ceephoo. Sababiin isaas gaafa dullooman kan ittiin dhaabbachuu dadhaban, kan ittiin taa'uu dadhaban, kan ittiin fayyadamuu dadhaban humna isaanii sababa yeroo dargaggummaa isaanii fixaniif suusii adda addaatiin baay'ee gad kulaalitii ofii, somboo ofii, onnee ofii, sammuu ofii yoo seeraan fayyadamuu baan gaafa dulloom akka gaafa yeroo dargaggummaa keenya akka barbaannetti adeemne akka barbaannetti utaallee galuu waan nutti ulfaatu of eeggannoo guddaa qaama isaaniif yookaan nageenya isaaniif irraa hawwatiin hafuu isaaniitti baay'ee ceephoo. Atiyoo aniyoo mee dargaggummaa keenya kanarratti qaama keenyaaf hafamuun of eeggannoo godhaa jirra. Jireenya keenya keessatti of eeggannoo akkamii raawwachaa jirra jireenya dabarsaa jiru irratti. Kanaafidha qaama keenya seeraan kunuunfachuu qabna. Yoo ta'u baan namoonni geessonni jedhaman yookaan namoonni waggaa 45 hanga 70 gidduutti argaman dhibeewwan yeroo dargaggummaa isaanii raawwatanidha. Kan isaan waggaa guutuu yookaan immoo waggaa 45 hanga 70 gidduutti kan isaan rakkootiin, kan isaan dhiphuutiin, kan isaan dhukkubaan rakkatan yeroo dargaggummaa isaanii of eeggannoo raawwachuu dhaban irraan kan ka'e waan ta'eef meeqan keenyatu of eeggannoo godhaa jira. Qaama keenya irratti ispoortii hojjechuutiin, nyaata madaalawaa nyaachuutiin qaama keenya meeqan keenya kunuunfataa jira. Yoo qaama keenya kunuunfachuu dadhabde dhuma kee gaabbiif boo'ichaa waan dabarsituuf seeraan itti yaaduun raawwadhu. Inni shanaffaa irratti argamu immoo yeroo qisaasessiin yeroo dargaggeessa taanee jirutti yaaddoo hariiroo akkasuma immoo dhibaawummaatiin kan ka'e sababa baay'isuutiin kan ka'e yeroo keenyatti seeraan hin fayyadamiin hafne irra ta'uu danda'a. Kun immoo dhuma keenya yookaan immoo dulluma keenya akka nuun of abaarru nu taasisuu danda'a. Dandeettii keenya sana haalaan akka nuun hin fayyadamne dhibaawummaatiin nan hojjedha eessa deema kunoona bira taa'aa jira sababa kanaaf immoo akkas gochaa jira jechuurraan kan ka'e sababa baay'isuutiin dhibaawummaa ofitti fiduutiin yeroo ofii qisaasessanitti maal yoo dargaggummaa kottu akkas godheera ta'e yeroon akkasiin akkas taasisaa turetti maal taatoon akkasiin itti fayyadameera ta'e jennee akka nuun booddee isaa gaabbinu nu taasisa waan ta'eef yeroo qabnutti seeraan fayyadamuu qabna kan jedhudha dhaamsa isaan nuuf dabarsanii jechuudha. Inni itti aan argamu habjuu fi dandeettii irratti hojjechuu dhiisuu kootti baay'een gaabbaa jedha. Namoonni kun dandeettii addaa qaban, taalentii qaban, humna qaban yeroo qaban sanatti dandeettii isaatti fayyadame habjuu isaa sana wanta hawwu, wanta gochuu barbaadu yeroo dargaggeessa ta'ee jiru sanatti wantoota hedduu raawwachuu ni barbaada ture. Garuu wantoota sana raawwatiin hafuu kootti baay'een gaabbaa nagaa jedhee dhiisuu kootti wanta hojjechaa jiru irratti quufaa ta'uu kootti balleessaa baay'ee hojjedheera. Dandeettiin na keessa jiru guddaa ture. Wanta baay'ee kalaquu nan danda'an ture. Waan baay'ee jijjiiruu nan danda'an ture. Garuu abjuu koo sana irratti jabaadhee cichoomee ni dandeessa jedhamee ofiin dadammaqsee otoo raawwachuu danda'u hin raawwatiin hafuu kootti baay'een gaabbaa. Dandeettii keessa koo jiru sana akka inni ba'ee mul'atu hin godhin hafuu kootti jireenya koo keessatti baay'een gaabbaa. Abjuu koo irratti abdii kutuu kootti baay'een gaabbaa. Yeroo kamitti iyyuu taanaan dandeettii keessan irratti abjuu keessan irratti pootiinshaalii keessan jiru sintu beeka waan ta'eef abdii irratti hin kutiinaa. Humna yoo jabaattan galma barbaadan ga'uu dandeessu kan jedhudha dhaamsa isaan nuuf qabaatanii dhufanii gadda guddaa nutti fida. Kanaafuu jireenya keenya keessatti dulluma keenya irratti akka nuun hin gaabbine, akka nuun hin dhiphanne, akka nuun hin yaadduniif barnoota guddaa nuuf ta'a jedhee nan yaada. Barnoota nuun jalqabaa kaasnee amma ammaatti ilaalle akkasii waan baay'ee raawwattaniitu abdii guddaan qaba. Maanguddoonni kun dhaamsa akkamii nuuf dhaamuu barbaadan kan jedhu hundi keenya seeraan diippil keessa gallee teenyee yoo dhaggeeffanne waan baay'ee irraa barachuu dandeenya. Waan nafaana tursaniif guddaa galatoomaa barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa.